kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kanaa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya oduu waliin aan laliseessisaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa biiroo muummeetti hojjettoota dhaabbii waldichaa biiroo muummee fi dameewwan garaagaraa irraa walitti qabee marsaa lammaffaaf leenjise. Dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sadarkaa biiroo muummeetti hojjettoota dhaabbii waldichaa biiroo muummee fi dameewwan garaagaraa irraa walitti qabamaniif namoota ogummaa fi dandeettii qabaniin dhimmoota hojii irratti marsaa lammaffaaf leenjise. Leenjiin marsaa lammaffaa kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashoo akka jedhanitti leenjiin kun bilchinaa fi cimina hojjettoota hojii isaan irratti kan jabeessuudha waan ta'eef hojjettoonni hundi qalbiidhaan leenji'anii miseensota tajaajiluu fi galma ga'iinsa mul'ataaf kaayyoo waldichaatiif hojjechuu akka qabanis dhaamsa dabarsaniiru. Leenjii kana kan kennan obbo Darajjee Jaadaa akka jedhanitti leenjiin marsaa lammaffaaf kenname kunis qabiyyeewwan karooraa, naamusaa, amalaa fi itti gaafatamummaa lammummaa bahachuu dabalatee kanneen biroo kan of keessatti qabatu irratti leenjisuu himan. Dabalataan leenjiin bal'aan erga kenname booda leenjitoonnis yaada kennanii leenjichi tokkoon keenya ogummaa keenya irratti fuulduree keenya kan darbe caalaa akka fooyyessinuuf nu kakaases jedhan. Xumura leenjii kana irratti haasaa cufiinsaa kan taasisan obbo Gammachuu Abarraa akka jedhanitti leenjichi gaarii kan turee fi hojimaata waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti ciminaan akka hojiirra oolu beeksisuun gara fuula duraattis yeroo leenjiin akka kanaa itti fufinsa qabu akka jiraachuu qabu dubbatan. Naannolee tajaajilli faayinaansii dhala irraa bilisa ta'ee hin eegalamnetti tajaajila kana eegaluuf hojjetamaa jira. Naannolee 5 irraa walitti dhufaniif yaadarimee tajaajila faayinaansii dhala irraa bilisa ta'e irratti leenjiin kennamaa jira. Leenjii kana irratti hojjettoota olaanoo piroojeektii sagantaa misooma federaalaa kan ta'an obbo Dassee Damissee akka jedhanitti naannoowwan tajaajilli faayinaansii dhala irraa bilisa ta'ee hin eegalamnetti tajaajila kana eegaluuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa akka jiran himaniiru. Kana malees yeroo ammaa hojiin kun aanaalee dhibbaan lakkaa'aman biyyattii keessatti hojjetamaa akka jiru himan. Godinaalee haammataman irraa aanaalee 66 leenjisuuf sagantaan akka jiruu fi leenjichi marsaa lamaan akka kennamu hubachiisaniiru. Komishiinicha keessatti ogeessi tajaajila faayinaansii dhala irraa bilisa ta'e Ibrahim Ismaa'eel akka jedhanitti tajaajilli faayinaansii dhala irraa bilisa ta'e sirna daldala dhala waliin wal qabatee fi shari'aan dhorkame of keessatti qabata jedhan. Mata dureewwan leenjichaa irra caala yaadrimee faayinaansii dhala irraa bilisa ta'ee fi tajaajila liqii isaas hammatamu koorniyaa fi humneessuu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Komishiiniin Gumurukaa fi Ministeerri Galiiwwanii mootummaa naannoo Sumaaleef deeggarsa kennan. Komishiiniin Gumurukaa fi Ministeerri Galiiwwanii mootummaa naannoo Sumaaleef deeggarsa meeshaalee nyaataa fi maallaqaa walumatti birrii miliyoona 31 gumaachan. Komishiiniin Gumurukaa fi Ministeerri Galiiwwanii mootummaa naannoo Sumaaleef deeggarsa meeshaalee nyaataa birrii miliyoona 11 baasuu fi maallaqa birrii miliyoona 20 gumaachan. Deeggarsa kana Ministeerri Galiiwwanii Aadde Aynaalem Nugusee fi Komishiinarri Komishiinii Gumurukaa dabalee qabataa deeggarsicha pirezidaantii naannichaa obbo Mustafaa Mahammaditti kennaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoota hajii fi umaraatiif tajaajila kennuu cimsee itti fufuu ibsan. Daandii qilleensa Itoophiyaa imaltoota hajii fi umaraatiif tajaajila kennuu kan itti fufu ta'uu hojii gaggeessan daandichaa ibsaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa halkan edaa hoteela Skylight'itti hawaasa musliimaa waliin ifxaara gaggeessee jira. Sagantaa kana irratti hojii gaggeessan daandii xiyyaaraa obbo Masfin Xaasoo, Ministeerri Maallaqaa obbo Ahmed Shidee, Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa, qondaaltonni olaanoo mootummaa fi miseensonni hawaasa dippiloomaasii argamaniiru. Kanuma waliin hojii gaggeessan garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo ji'a guddaa Ramadaanaaf ergaa nagaa dabarsuun barbaada. Ji'a guddaa walitti qabamuu fi waliin ta'uu kana keessatti ifxaaran waliin dabarsuudhaaf dhuftaniif galata guddaan qaba jedhan. Daandiin xiyyaaraa kun mijannaa maamiltoota isaa mirkaneessuuf qooda fudhattoota adda addaa waliin hojjechuun waggaan tajaajila kennu fooyyessaa fi babal'isaa turus ibsaniiru. Kana hordofuun mana maree olaanoo dhimmoota Islaamummaa hajiin hordoftoota Islaamaa biratti iddoo guddaa kan kennu waliin ta'uun waggootaaf imala umaraa raawwachaa akka ture yaadateera. Daandiin xiyyaaraa kun bara kana hajii fi umaraa deemuu barbaadan guutuu Afrikaa irraa dhufan tajaajiluuf qophii isaa xumuruu eeraniiru. Tajaajila hajii fi umaraatiif kennamu cimsuun itti fufuus ibsaniiru. Pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa daandiin xiyyaaraa kun sagantaa ifxaaraa qopheesseef galateeffataniiru. Manni marichaa tumsa daandii xiyyaaraa waliin qabu cimsee kan itti fufu ta'us mirkaneessaniiru. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun yeroo kana isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa hafan waliin turtii gaarii.